Kanu arrabsisiise gaafasis arraas abiyyi jechuudha. Deemtu kana gowwaa barbaadadha. Gowwaa kanaan iyyisiiftan, gowwaa kanaan maraachitan, gowwaa kanaan jechisiiftan gowwaa barbaadadha jechuudha. Ka gaafasiis jecha kana akka jarri deeninnatiin humniti kaachi keessa seenee jiru ka godhe abiyyi. Arraas akka Oromoon arrabsamtu boo barruuti jetanii nan iskiriinshot godhee yeroo dheertuu dura isinii poosti godhe laalaa deemaa dhaqaati. Oromoorraa abdii muradhe, Amaararraa abdii muradhe, Tigrarraa abdii muradhe, sabaa sablammii xixiqqoo kana walitti qabateeti waajjira san leenjisuu ture wayin arraarra siikata ba'e. Naannoo dheengadda Soomaleen naannoo 14 paarlamaan Soomalee taa'ee lallabe tokko mormanii jiranii. Hin mormine jechuudha. Shimallis hin mormine, Shimallis maal harkaa qabaami wadalaati. Abiyyi mormine jechuudha. Sigal. Maal keessi jedhame sun nyaatee dhugee farsoo isaa quufee nyaachuu dhuguu rafuu dhuufuu kana qofa hojiin isaa malee telefoonatti dawwalamu eeggachuu qofa humaa keessa hin jiru. Sigal. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Waliye. Saniifuu ummanni keenya hin dogoggorina dirre dhawaa eenyu ol Soomaleen ni beekti ka Oromoo ta'u lafa afran qalloo ta'u rabbii fi namni illee sirri beekaa jechuudha. Akkami jirtamme qaqqaaliiwwan qaqqashxiiwwan bebbereeddu ijoollee sabaa ilmaan sabaa sheer invite godhaame. Sheer invite godha. Waliin dadaqqaba. Waan akkasii nutti hin dubbatinaa waan jazbaa. Isinumaatu nama siyaasaati jaani waan maqaa babarreessitan tanaas jalatti. Nuti wal beeynaasi. Takkaan isii naan mormuu diddeen garree baqattee. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبليس ربي صداد دوتي أني أمتا خيس إنيو جرا أني بر نمو مجاور جلق دو أركيتي إذا لبو ما في دابنو من سياساتو قوتون جبا غرباخا تيبا ديبا ربي براشو قلو وانا منور قيسو غربا ربو ما جالا لخنف يا ربي جاور جالا لخنف نوفيس كني جا هنا فاديسا جاور وان تكا انقلني في نميتش شيطان تيكون اللي جالا أمتا أركتي ديقرس أمتا أركتي النوبلية الدنيا اللي فرتي جبي فتشو ددب جاور قرو جالا لسباقنا جبي فتشو بيغاي جاور قرو جالا لخنا جبي فتشو بيغاي انقا يسين شير قوتن سقنتتن سيرن شير انفايت قدادا ولي ددبر سادا لال أدوني ننفذو نبيتني isin ana caalaa isin tuna beekaa dubbiitii jagartee yeroo hundatuma dhuftani. Arra dhimma dirre dhawaatis akka gaarii gaqqabeetiin irraa dubbadda. Dhimma Oromummaatiis gaqqabeetiin irraa dubbadda. Injifannoo waabootiis gaqqabeetiin irraa dubbadda. Maaliif dhimmi dirre dhawaa amma ka'ee hafarfamaas gaqqabeetiin irraa dubbadda. Waa hunda sirrittiin irraa dubbachuu deema. Isin maal goota wanni nu gargaartan invite share qofaan nu gargaartanii jechuudha. Dandeessanis. Jimai lubba boru walaga masosa. Hayyee amma gara sagantaa keenyaa seenaa isin invite share itti muddaadha. الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته سنين جتشا والروتن سلامتا تنجن أكم يويا نجوما أبوليين كينيا كمسلمة ككريستانا إبا بغنا جان دفت شير إنفايت قداجين هندنو بغنا جان دفتن أكم بيكمو متدورين تييرو كميو حالا يرو وجدت حالا يرو جتشون
diinagdee, nageenya waa hunda if keessa baadhataa jechuudha. Duraan dursuudhaan ilmaan Oromoo tokkummaan keenya injifannoodha. Tokkummaan keenya humna. Diinni wanni inni diiguu barbaadu, wanni inni balleessuu barbaadu tokkummaa keenya. Laal paartii tana keessa turre. PP'n tun waan irra nu leenjisaa turtee jira. Haga dandeessanitti nama wal shakkisiisa. Adda baasaa, adda fageessaa jechuudha si leenjisanii jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya waan beenurraa isinii dubbachuu jirra. Meemma warra PP tana deeggaru laale. Yeroo hunda gosummaa fiigan, amantii fiigan, anaa ganda kanaati, anaa gosa kanaati, anaa maarree kana leenjiidhaa jechuudha. Doktoreetii sheexaantichi qabatee dhufee kanaa ifi eeggadhaa yeroo hunda. Dhimmi Dirree Dhawaa dhimma Harargee qofaa miti. Dhimma Oromoo guutuuti. Dhimma Wallaggaati, dhimma Wallooti, dhimma Arsiiti, dhimma Oromoon guutuun bakka takkaa kutaan 11 bakka takkaa gabbee iyyuu qaba malee namnummaan gartee Harargee qoftiin iyyuun si galee dhaamsa dabarsuu qabaa jechuudha. Kun hin barbaachisu jechuudha. Si galee Dirree Dhawaa yoo fuudhamte Oromootti uffatame. Baalee yoo fuudhamte Oromootti uffatame. Muyyaalee yoo fuudhamte Oromootti uffatame. Warri gurraachaa kun yoo achi Wallaggaa as deemanii Asoosaa irraa as deemanii Asoosaa fudhatanii mislaawu yoo Oromootti uffatame. Si galee yoo Walloo Amaarri gad deemee fudhate Oromootti uffatame. Akkasii yaada. Si galee akkasii yaada malee akka waan gartee dhimma gartee ganda tokkoo dhimma garee takkaa dhimma akkasitti biran dabrina akkasitti yaadina. Duraan dursuudhaan deeggartoonni dhugaa, deeggartoonni haqaa baga gammaddan baga gammanne jawwalleen kalee gabbee dhugaa ummataa sirri dubbatee ummata hanga inni daawwatamee gartanii jirtanii jechuudha. Ummata hanga gasseenee daawwate gubbarraan ka daawwate miliyoona taabee warra gasseenee gattuqee daawwate hagam takkaan akka daawwatame viidiyoon isaa ammatti hagam takka akka jirtu baga arkitanii jechuudha. Ummanni hagam takka dhugaaf hawwe, hagam takka qophaawe, hagam takka ummanni bilchaachaa jira jechuudha. Nama arkisiiftii jechuudha. Eegaan hangana siinjee booda Dirree Dhawaa arra dubbii Dirree Dhawaati. Dubbii Dirree Dhawaa dheengadda dubbachuu turre. Gaafa heerii seen ichi keessa kabajamu ani iyyuun ture jechuudha. Warri arra iyyu kun warri arra ijee gurra lamaan qabatee iyyu kun kaadiree mootummaati diyaaspooraan. Dabil ejentiidha firraa eegaa nuti wal beeyna. Warra dheengadda Khadiraa Joowar yookaan Kadiir Joowar kan isin jettaniin Minisootaa tanas simatee nyaata afaan kaayaa ture. Wanni ati dalagu jirtu waan ajaa'ibaati. Jabaadhu Oromoo buqqisi. Jabaadhu seenaa Oromoo jijjiire. Jaldeessaa hunda maqaa jijjiire. Kursii Oromoo hunda hiree. Si galee Oromoo dhabamsiise gaafa nuti jennu nurra duuluutu warra tureetu arra waan akka Dirree Dhawaa Abiyyi dubbatee akka waan Dirree Dhawaa ta Oromooti jee murteessee ijee gurra qabatee iyyuu jira jechuudha. Namni tokko yoo si dhungate maaliif na dhungatee jiyaati? Yoo si arrabsee maaliif na arrabsee jiyaati? Abiyyi maaliif arra waa'ee Dirree Dhawaa kaase? Maaliif dhimma Dirree Dhawaa dubbate? Qaama keetirraa waan takka waan hubachuu qabdu qaama keetirraa mataa kanaa ol bakkiif qabattu ni hafe. Biyya san keessatti muummicha ministeeraati ol namni aangoo qabu hin jiru jechuudha. Osoo waan afaaniin jeessan kan itti amanu taate Dirree Dhawaan heeraan ala taa'u jirtii jee heera kabachiisuu qabu Dirree Dhawaa ka deebisuu qabu Oromoodhaaf isaa jechuudha. Garuu kijibaadha. Ni kijibe. Amma waan jiruun isinii himuu dhufee jechuudha. Waan hin keessaan informeeshina qabu. Gurbaa dheengadda viidiyoo waraabee Oromoon
Oromoon aananii fi killee gurguratti malee dirree dhawarraa maal qabdi jeessan viidiyoo gurbaa sanii gabbee ugaasonni afaan soomaleetiin ugaasa jama abbaan gadaa guutuun soomaleen qabduu fi kaabineen hundinuu walgeessan irra jirti dubbatte deebiin gurbaa sanii kennamte gadi hin baane waan ugaasonni jan gadi hin baane hirmaannaan uummataa takkalleen gadi hin baane maaliif viidiyoon takkittiin sun qofti gabbaate waay meef gaafadhu viidiyoo gurbaa sanii takkittii san qofa keessaa fuudhanii miidiyaadhaan maaliif balballoomsuun oofuun barbaachise gurbaan sun eenyu dura kan beekneef hin gurbaan sun gaardii Aadam Faaraatii fi isaatu ilmaan adeerraniiti mana Aadam Faaraa gala gurbaa amma dura torbaan tokko dura Abiyyi biiroo Ahmad Shideetii fi Aadam Faaraa biiroo isaanii yaamee diraamaan kun akka dalagamu qaceelfamni kennamee jechuudha torbaan tokko dura ozoon paarlamaan deemsisuuf guyyaa lama hafe Aadam Faaraatii fi Ahmad Shidee yaameeti karoorri itti kenname maaliif karoorri kenname Abiyyi kun nama akkam ture nama Oromoo irraa dhiinsaa keessatti harka cirsiisuu ture gudeechisuu ture Oromoo buqqisuu ture bakka iddoo rabshaan jirtu guutuu takka takkatti dabaasee beekaa jechuudha waajjira san keessa ture waajjira san isa faa hundeessee jettanii ittiin dhaadattanii waajjira Oromoo gudeechise Oromoo salphise Oromoo buqqise Oromoo biyyaa baase waajjira san inni hundeessee jedhaniiti barfaarsee bulaan dhaadataan sila ani hundeessinee osoo nama mataa qabu taate ani hundeessinee jaabar waajjira san caalaa ka Oromoo miidhan jiru namichi iddoo madaa Itoophiyaa tana takka takka beekaa jechuudha ichi keessaa abbootii isaatiif waan Oromoo basaasaa ture sabaa sablammii basaasaa ture sirriitti takka takka beekaa jechuudha takka takka beekaa jechuudha gaafiin sunuun gaafatamne Dirredhawaan gaafatamne walqaayiti gaafiin paarlamaa keessa gaafatamne maaliif Dirredhawaa tuqe wali buusuu deemaa jechuudha wali buusuun jireenya isaati urmii dheereeffachuu waan in takka jala muree isinii himuu qabu soomaleen Dirredhawaan ta Oromoo ta'uu ni beeyti jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti sigale jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti Dirredhawaa dhiisiti even hargeysa jechuun afaan Oromootiin maali hargeysa yoo jaan afaan Oromootiin ni beeytaa magaalaa hargeysaa ta Oromoo ta'uu ni beeyti maaliifi Dirredhawaan ta Oromootii miti jaanii amma dubbii kaasuun barbaachise kahaase haadireedha ka waan kan oofu jiru haadireedha ajaja kennamee jira sigale okay yoo ajajni kennamin yoo dhimma kana gartee warri tihaa godhutti hin jirre ummata wali buusuuf godhutti hin jirre intala takka ta ummata Dirredhawaa shiite jettee arrabsite Finfinnee gurra qabanii fidanii dhiifama gaafachiisan gurbaan akkas jeesuun Dirredhawaa keessa gala bakki inni galu beekamaadha maaliif fuudhanii heeratti hin dhiyeessin Khadiraan Joowar namichi afaan mastii sun sigale subhaanallah maashaallah ka jujjuu sun miidiyaa rabbee maaliif fuudhee heeratti hin dhiyeessin yaa waa irraanfachuu jee Hacaaluun gaafa Jaawar hidhamee Hacaaluun du'e Amaarri maal jechuu ture Finfinnee keessa Amaaraa miti deeninnatiin Abiyyi ummata Amaaraa ka hiriira bahe keessa seentee maal jechuu ture Hacaaluun du'e Jaawariin nu hafee jechuu ture san ummata Amaaraa jee deeni beekaati kas jechisiisaa jechuudha kanu arrabsisiise gaafasiis arraas Abiyyi jechuudha
deemtu kana gowwaa barbaaddadha. Gowwaa kanaan iyyisiiftan, gowwaa kanaan maraachitan, gowwaa kanaan jechisiiftan gowwaa barbaaddadha jechuudha. Kagaafasiis jecha kana akka jarri deeninnatiin humniti kaachi keessa seenee jiru ka godhe Abiyyi. Arraas akka Oromoon arrabsamtu boobarruuti jetanii nan iskiriinshot godhee yeroo dheertuu dura isinii poosti godhe laalaa deemaa dhaqaati. Oromoorraa abdii muradde, Amaararraa abdii muradde, Tigrarraa abdii muradde, sabaa sablammii xixiqqoo kana walitti qabateeti waajjira san leenjisuu ture wayin arraarra siikata ba'e. Naannoo dheengadda Soomaleen naannoo 14 paarlamaan Soomalee taa'ee lallabe tokko mormanii jiranii. Hin mormine jechuudha. Shimallis hin mormine, Shimallis maal harkaa qabaami wadalaati. Abiyyi mormine jechuudha. Sigalee. Maal keessi jedhame sun nyaatee dhugee farsoo isaa quufee nyaachuu dhuguu rafuu dhuufuu kana qofa hojiin isaa malee telefoonatti dawwalamu eeggachuu qofa humaa keessa hin jiru. Sigalee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Waliyyee. Saniifuu ummanni keenya hin dogoggorina dirree dhawaa eenyu ol Soomaleen ni beekti ka Oromoo ta'u lafa afran qalloo ta'u Rabbii fi namni illee sirri beekaa jechuudha. Kar tokko ndaku Soomalee waliis lollee beeyna, waliis fuunee beeyna, wajjiis jiraannee beeyna, gootummaa Oromollee beeyti. Onnee isaanillee hanga geessu wal beeyna. Soomaleen nun dibdu. Ajandaan kun maaliif ka'e? Abiyyi Shaabiyaa baqatee jira. Sodaatee jira. Ajandaa laga diimaa firraa jijjiiruuf deema. Qabaddu dubbiin ansiin juutan. Asiin girri kaasee ati ganaa kana kuttaa inni ajandaa laga diimaa jijjiiruuf deemaa jechuudha. Nuti hin barbaannu dirree dhawaa nu deeffata galatoomi ragaa nuu ba'uu keeti. Wanni masirraa barbaannu garba diimaa. Namni hundi laga diimaa Abiyyi irraa wanni barbaannu akkanuma beera walii qabaniituma beera idduu ta'anii akka Sheekhanaa Huseenitti baq jechuun hin ta'u. Laga diimaan isinii deebisa. Wanni isin miskiinumtaniif, wanni nageenyi bu'uu dideef, wanni gartee qiyaamaan isin qabatteef laga diimaa dhabdanii nuun jetteemi ololteemi. Ay nuti wanni sirraa barbaannu dirree dhawaa miti laga diimaa sirraa barbaannu. Ummanni Oromoo tana gadin dhiisina anaa isiniin je wayiifin isiniin je. Ajandaa laga diimaa jijjiiruuf, qayyi baarii jijjiiruuf, Abiyyi wanni nuti irraa barbaannu sigale wanni nuti irraa barbaannu ajandaa laga diimaati. Dirree dhawaa itti dhiistoo wari dachiin kar tokko ndaytu sigale. Soomalee maaliin duchisiise? Qabsoon Oromoo jabaatte, hayyoonni Oromoo wal ta'e, keessaa fi alaa walit dhufe, ka walitti dhufu je hundi walit dhufe, ka walin beeku je hundi wal baree, kaniin adda baasee je hundi na duubaa walit deebi'e. Qabsoon Oromoo jabaattee dhufteeti ajandaa uumnee dafnee Oromoo tana gargar baasuu qabnaadha. Waboon itti jabeessee jira, jawween itti jabeessee jira. Hayyoonni keessaa fi alaan itti jabeessanii jiran. Qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte konkone welcome walaikum salaam. Qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte hadaraa Rabbii na wajji haa ajandaa uumaa jeeti. Mee abboleeyyan kiyya waan takka laala. Mee viidiyoo mucaasanii malee viidiyoo takkanaa fidi. Mariin sun hoteela dirree dhawaa walakka geggeeffamte. Magaalaa walakkaa hoteela ministeeronitti bu'anii geggeeffamte. Viidiyoo mucaa takkitti ka Oromoon killee fi aanan gurguruu malee maal as keessaa qabdi je'e san qofa oofu jiran. Deebiin kennamteef oofamaan jirtu. Yaannichi booda kenname oofamaan jiru. Sigale. Viidiyoo takkitti san qofa miidiyaa sanuu miidiyaa guddaa biyyattiin qabduun beekaa tamsaasan.
gowwaa barbaadadha. Oromoon amma dhiira qabdi. Nama fageessee waa harkuu qabdi jechuudha. Oromoo shawwatu durriyyee gartee ijoollee biyya alaa ta'uggii Kadir Jawar biyya tana dhufe dhayxee nyaata afaan keeysi. Kadir Jawar iddoo bashannanaa geessiteeti bashannansiifti. Sigale Kadir Jawar iddoo bashannanaa geessitee bashannansiifti. Ammoo akka nama dirra dhawaa dhimmamu akka waan dhimmi dirra dhawaa isaan rakkisee. Sigale akka waan dhimmi dirra dhawaa isaan rakkisee way dirra dhawaa Soomaleen akkana nuun jette maare adeero Soomalee bar qawweetti fudhachuun hin barbaadu uleenuu yaafta. Onnee Soomalee tanuma duraan beeynu. Soomalee yoo wal jala uleedhaan marra lama dhooyti marra sadaffaa akka Ayisuuzii lafa dirra baatee fiiga. Sigale onnee tamiin dhaabbatee dubbata. Ergama Abiyyiiti jechuudha. Kana uummanni Oromoo dhageeffachuu qaba abadan. PP'n amma diigamtee jirti. Siyaasaan isii jalaa bazabbazee jira. Waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltee TikTok irra baatee diinaa muftii TikTok irra dhufee bar koppiliink sheer invite jechuu eegalee bar. Nama isaan dhaga'uu dhabanii. Miidiyaa dilasan baay'ataan bitanii. Miidiyaa biyya alaa bitanii. Yuutuubaroota bitanii. Sigale nama isaan dhaga'uu dhabaniiti amma waliin bu'iinsaa deeman. Abiyyi wanni waliin bu'iinsa kana fideef laga diimaa dhiisuuf deema. Ani isinii barreesseetiin jira balaa barruuti screenshot godhadheetiin qaba. Gaafa inni dhiise yaannaa'unsi godhe hunolaalan duriin siime jeetumaan gasii dhiisuu ta'a. Arra siin himne Shaabiyaa sodaateeti Soomalilaandi magantaa seenuu jiraa jee arra siin himne. Ajandaa sangartee dhaadatee way qabaa ganna dhiisaa jee osoon hayyoonni aboodaaf dubbiin akkanaa miti aboo rabbii jiidhaaf osoon janiini hayyoota dhageeffachuu dhiisee dhaadatee maraatee ajandaan sun akka if duuban deebine bakka if duuban deebine oggii dhaqu mazmuurii hunda gayyaasee garba diimaa miixirqishoo miilliyyoo jechisiisee nama lafa dhiichisiisee sigal waan godheefi ajandaa biroo kaasee jala darbuudhaaf arra kana gaffidee jechuudha. Nuti Abiyyi irraa wanni barbaannu dirra dhawaa miti laga diimaadha. Namni hundinuu tanarratti xiyyeeffadha. Abiyyi laga diimaa nuuf fiduu qaba. Abiyyi wanni isarraa barbaannu laga diimaadha malee dirra dhawaa miti. Dirra dhawaa heerinuu deebiitti kenna. Suwwaan rakkoo qabuu miti. Waan sakanditti osoo furmaatatti barbaadee furuu danda'u jechuudha. Uummanni Oromoo waan ajandaan kun dhufeef ergasii himne booda maal gochuu sirri jira? Qabsoo tee jabeessu. Qabsoon teetti mudditee jirti. Hayyoonni kee wal dhagayanii keessaa fi alaan woboo cinaa hiriiranii dhaabbatanii sigalee sirna kana gartee boolla qotanii gadi fageessanii dhaabuu yaan gaafa sirna kee dhaabbatte gaafa nama gartee si fakkaatuun bulte gaafa ijoollee teetiin hoogganamte gaafa warra sabboonummaa qabu ilma kee gudeedaatiin biitti qabamte dirra dhawaa miti hargeessi deebii harkata magdashoon deebii harkatti lafa teenya irra jiraatan jarri nutiin lafa isaan irra jiraanna isaaniin lafa teenya irra jiraatan durumaanuu lafa namarra dhufanii gaafa referendamii jedhan dubbiin akkamitti akka jirtu amma Soomalee muummicha ministeeraatiin gabbayii dhiifama gaafadhu jedhanii wuuyya dhugaa namni akka Soomaleetti mootummaa kanarraa fayyadame ni jira. Bar gandoota 14 lallabataniiti heeraan mirkanaa'eefi Harargee lixaa tana guutuu bordoddee tana hunda qabatanii Baalee qabatanii Cinaasan qabatanii Muyyaalee qabatanii san gubbarraa naannoo isaanii misoomni kana
والقود تنجرن أدى والباس تنجرن ما سومالين وسوم موتم ما نكنا تهوف ندفع في جنا رجال أكمل موتم ما خنا ردول تكيا هذا متى غيري خردولو كبسي ماله سيخدوا أجرو بقى أجرو بقى أجرو أجيف ما أجرو جملة رشنا ما أجرو خردولو كبسي ماله سومالين جلبا رشنا ما أجرو نانو إساني مسومني أكغاري دي مجرو لفقرتي حواشي قد جئي قرتي أبوتين إساني لفقاني بوننيتي سيقر أمشي ديتي في ماما فارالال قالتشتي أنا شيطان تجاسم بوننيتي وان إساني أمتا إساني إجارني أصول نويسي باية بازني سيقر بروبوزالا قبيساني شيطان تجفدني شيطان تجفر في جرايج ممال دبدي سومالين أرنوماتو سومالين كان والالتيتي موتو ما أورموتي أورمو بيجبول جي هيا بدبو أورمو مال الرافية دم إفي الرافية دم جرتي يجو أمنك أورميا تنجراني جلان والشرو جراني يجو بالين ولدو فجراني يجو هررجين ولدو فجراني يجو إتشينغ مسين غرتي هررجين لتاتنا السيناني إتديمو جراني يجو هواشي قديسا سوتا وزون قويتا كردو خافنه بوناني فرأتشا جرا ورمو يو قويتا كبيتا تياركا فودن ورمو مالي نيادافو مراچو جرا أما غرطان هرمايا وان قدو جرا غافان اندینگد بريك نيوز جي غباسو جوه نرى غباسي غرطاني انگو يلا مدران غباسي هرمايا تو مجرا نمني خينيا ترغا مجرا جي تين غباسي غافا سن كادرين نجل دوفتي مسوم الرجرة بتركشو أورومو غرتي من الرديغو خريدري جاني من إلما أبا إلما كوني من الرديغو تيجل أوكي غدو أورومو ركنا مالي مال كنا راركت كنا مو سومالي نجالا بيتي جوغن توني سومالي ها وسوان كنا كيسا شيطان تشاركن قبانه قالچ ابا غدا فينجو خناتي ساتي خري ابا غدا فرنقلو خي فينجو هاتي ساتي خريدا ابا قفا اورمو سيجل وان ميكسي قبا مالي انغو تنكنن نبيتي في بي اورمو قلقلتي ابدن انغو كن غافدي انغدا قدران جوارتو قمتو دفين نما بارو تري والجيك أبو خرد دابيتي دردوا دفينا ما أباريت أياران أدام الديبي الرئيسة قبّي دبت ورتيت لفتي أورمو كجرمتو لفتي أورمو أكتنا ما بيروتاتي دردوا خيسة تايد دبتي يلا دردوا خيسة تايد دبتي سنيفو أمني خينيا دوغو غورتاني كان سومالي فان نقولي مارين نقولي سومالين أوروموني جبتي نفط إنياج على سومالي أورومو جب تنا 100% تيمبي أرلال أبان غدا ساني منستير تيجي ساني أبان غدا ساني بريزدانتي ساني أمني ساني توكما داني لفا أورومو تشرچو أورومو بوكسو أورومو يوم سورتي سرتي بر إسان دران أبي دران أبتشو ترون غافا عبد الله سيادة تمويادة لكي بر أن إفيفو أمتا خنا بلي سوفين دفه أمتا خنا چچب سوفين دفه جئے إني هميف بودا بر نوت أورومو سيني سيدران أبني ساتي إدان نوچالا أورومو جبتا جانيتي أبي يوجد أبتشو إيغلني إيغا غليف بودا يا أمتا خيني دمك عربي سودان دمك سيجل درداو بوكي فتي ديمتيني سومالي نو جيجيغا بوكي فتي ديمتيني نو الرا أجندا نما أجندا سيتاو قبا نو أجندان الرا شيطان تيجغرتي أكا سومالين جتشخنا جتيسي أرب سيتو بيجتي ترتيسي سومالي متي سوري إرقمتوني ساكا تشرتاني مكا سومالي تيسي أرب سي أكا أماري فيني خيسة أبتي غافا إسين إرجتش قوتن
gaallaa dhufee as keessatti gartee irricha godhe haxiratti aarsinee ajaa as keessaa baafna jee amaarri girgiraa asirra naqatee yaa'u ture. Kana hunda ka godhe deeninnatii isaati. Kasi arrabsiisiise, kasi xiqqeesse wasaqa kanaa jechuudha. Arra osoo Dirredhaa wanta Oromootiyyee lallabuu fedhee eenyu isa gaafa ta Oromoo turtee jee bara turte arra teetii miti jechuu bara ni turte malee. Mee Amaaranyaa sanirra deebii dhageeffadhu. Dirredhaa wanta Oromoo turtee jee arra garuu tasaaniitii miti jechuudha. Hay barreefu si mataa kanaa ol bakkiif qabatan qaama keetirraan jiru muummicha ministeeraatii ol sigale namni ati biyya san keessatti aangoo qaba jettee waatti himattu hin jiru. Mee waan takkaan isiniim dubbii baalee tanaan isiniim gaafa baalee gaafa maddi walaabuu Boorana Bahaa jala galuu deemtu manguddoon filamtee waan Shimallis godhe seetee qaalicha shayxaana kana waajjira bira dhayxe biraanuu juulaatiin bira nu geessi jedhanii anaa godhu jiraa dhiisaa jee ati garuu kana arrabsitu eenyu Shimallis miskiinticha nyaatee quufee farsoo isaa dhugee dhuufuu yaasu kana wadala kana ati arrabsita siigan amma dheengadda ummata riiraa guutuu buqqiseeti caccabsee wadala isaa kanatti ergee sareen isaa tun eega nama caccabsitee ummata baalee kabajamaa san buqqiftee lafee hayyoota tachitti awwaalamte hunda arabaa gurguranii eega ummanni buqqee waraanaan bakka birokkute ol deebi'ee ummata baalee ummata bosona san eege asiin nuun ga'e maaliif galma hayyoon isaa galma geesseef akka waan ummata sanii nama yaade akka nama seenaa baalee nama beeku akka gartee ifii keessaa harkan qabne waan kana namni biroo raawwate inni quban qabu baramma meelaa laarra guddaan nama warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee inni misooma godhu jira asiin jaa inni gartee saroota isaa kana sitti ergee eega saroonni kun sidaan macambooda dhufeeti siifi fuuciisu kan amala fajaa qaba namichi fajaa waan jaanii jira biyya teenyatti fajaa jaama waan tokko si khutateeti godhee si afuufu bakka si khutate tan amma deebi'ee si khutata akka ati dammayxee firraan dhoorkine godhee si afuufu si fajaa jaanii inni maal godha saroota kana si qaceelche saroonni kun milishaa fi poolisa raayyaa ittisaa hajaamu kana raayyaa hirrisa biyyaa kaniin anjuu kana kanaan eega si caccabsee si godaansisee si buqqisee biyya biroo si geesse si bo'anaacha amma ummata baalee bosona kana isaanii nuun eege galataa isaanii mala manguddoon beekee nuun buqqisin jettee bira dhaytee manguddoo nama 200 olii hidhaanidhaa jira beekee dhimma kanaaf ta Dirredhawaatii tanuma Dirredhaa wanta Oromoo turte maar already inni filima biroo qopheessee jira sigale mee gaafumaan isin gaafadhe tana takkitti gaafadha qaallittiin diriyaa ummata Dirredhaa arrabsite funyaan qabanii Dirredhaa fidanii dhiifama gaafachiisan namicha achi dhaa'ee Oromoo arrabse ammallee hoteela san keessa bashannanu jira maaliif heeratti hin dhiyeessine maaliif hin qabne sigale maaliif hin qabne if gaafadhu sigale namni keenya gartee hoggii waa gootan dammaqinaan waa godhu qabdanii jechuudha waa godhu qabdanii sigale osoo isaan keessaa harkan qabaanne hoggis qabanii heera dhiyeessan Itoophiyaa keessatti waan takka jala mureetiin siim namni ummata wali buusu kabajaa qaba aangoo harkata kaayyoota Oromoo xiqqeessu arrabsu kabaja qaba aangoo harkata jechuudha kana gaya lallabu hidhataa akka taayyee kanatti warra nagaya lallabu hunda hidhaanidhanii warra maaliif kun tahe sigale juu hunda hidhaanidhanii sigale hidhaanidhanii
qeeroo meeqaa hidhaa jira saba Dirredawaan ta Oromooti jechuudha. Miciyyoon dheengadda faarsee bulaan Dirredawaa gabbahee arrabse. Intalti faarsee bulaan Dirredawaa sun gabbahee arrabse. Dirredawaan lafa afran qalloo qofa jettee bar. Kan namichi sharmaarkeen arrabse. Sharmuutitti maarree jee arrabse sun. Dirredawaan lafa afran qalloo jetteeti dubbattee jechuudha. Akkasitti arrabsamtee xiqqaatti yoo Dirredawaan tun lafa Oromooti jette Kadiir Jowaar irra duulu jirta. Dhimma Oromoo dura dhaabbachuu jirta. Maaltu waan Dirredawaa isin galche? Abiyyi dura dhaabbachuu jirta siin jedha. Yoommoo Oromoo arrabsite hoteela sii hireessanii yoo Oromoo xiqqeessite siree sii hireessanii nyaata kee qophii akka ati fi yaannetti nyaata jettee akka ati rakkannetti nyaata hunda sii ajajanii enjoy gootee bashannanaa shaayii ta'e dhugaa buna dhugaa si gale akkasitti gale Oromoo arrabsita. Dabarsi miciyyoo lakkuu garaa qabdu nasiyaa ziyaatte jedhamtu ichi keessa duute. Kadiraan Jowaar kan isin Kadiir jettaniin an Kadiraan jaani Kadiraan tun ichuma jirti. Haga ammaa lafa miciyyoon sun irra duute soomalee qabattee jirti. Maaliif gumuma miciyyoo tanaan baasin? Erga miciyyoon sun duute booda sooma mamma faaraa fi amashi deerafaniin beekan. Jara ijaaraniiti gartee waa qophii guddoo as deemu jira. Namichi gartee Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf qaalichi sheexaanni maqaa Abiyyi baafatee dhufe kun Oromoon eegana deeggaruu tur diddaniin xaragaa jeesan proomisa wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha. Wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha. Osoo miciyyoo sanuu gumaan baasin osoo maatii san jara gartee miciyyoo ajjeesee lafa sanii nama godaansise soomaleen lafa san qabattee irra taa'u jirti. Saaphiyaan bakka jaaniichi kililiishani. Dirredawaan abbaa isaa faan akka lafa kaanitti amata lamaa booda filannoo godhatti. Ila ammaa saniin bulu jirti. Inni muummicha ministeeraati dhufee arke. Ilma Oromooti dhugaa isinii bahe way isinuma jaalata. Maaliif deebii takka isiniin kennan? Maaliif lafti tun lafa Oromooti jee isiniin kennan? Namicha Abrahaam jaamu gartee Oromoon ta'in ka paartirra jiru ka duraanuu Oromoo harka cirsiisaa deerinnatii wajji dhukkee gooyisaa ture isaa kaantibaan taha jee immoo ummata waliin naqee ummata dhukkee goosisuudhaaf. Itti deemamaa Dirredawaa keessa shira hedduu deemu jira yoo dubbatu. Kana hunda haa godhu maali? Heerri kabajamuu dhabuudha jechuudha. Durriyyeen biyya harkaa qabaachuudha jechuudha. Hayyuu silaa heera kabachiisu, goota silaa heera kabachiisu hunda hidhaanii dhagguuranii, kaan biyyarraa ari'anii, kaan boolla qabri galchanii jechuudha. Ummanni keenya kana gartee waan abdatee taa'ee waa'ee kanaa haasa'u nu haraami.